Waa'ee du'a dubartii miidiyaa hawaasaa irratti beekamtu Bontu Waqtolaa maal beekna? Miidiyaa hawaasaa irratti kan beekamtu Bontu Waqtolaa mana keessatti uffanniftee akka argamte poolisii fi namoonni naannoo isheetii dubbatanii jiru. Taateen hawaasa bal'aa rifaasee kun kan raawwate bila 29 bara 2026 Finfinnee naannoo Saansuusii jedhamutti akka ta'e dubbatamee jira. Miidiyaa hawaasaa keessumaa TikTok irratti maqaa Boonii jedhamuun kan beekamtu Bontuun Waqtolaa mana jireenyaa ishee keessatti of ajjeestee jedhani. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Addis Katamaa naannoo Burcuqqootti itti gaafatamaa qorannoo yakkaa kan ta'an Sintaayyoo Ayyalee waa'ee du'a Bontuu Waqtolaa irratti akkas jedhu. Yeroodhaaf poolisoota erginee turre. Manni ishee cufaa ture. Erga seenanii booda mana fincaanii keessatti wadaroodhaan of ajjeesuu ishee hubanne. Viidiyicha irrattis maaliif akka ta'e hin ibsine. Waan ta'e qorannoo mana yaalaatu mirkaneessaa jedhan. Reeffi ishee hospitaala Miliinikitti erga qoratamee booda gara bakka dhaloota ishee Laaloo Assaabiitti ergamee jira. Sirni awwaalchaa achitti irraa akka raawwatu hiriyoonni ishee dubbatanii jiru. Shamarreen dhiyeenyaa bultii ijaarratteef TikTok irratti hordoftoota gara miiliyoonatti siqan qabdu kun maal akka taatee fi ifaatti himuu baattus har'a guyyaa dhumaa kootii boqonnaa kanaaf kennu du'a qofaadha jechuun viidiyoo waraabdee erga TikTok irratti maxxansteen booda manni jireenyaa ishee keessatti fannifamtee argamte. Hiriyaa ishee dhiyoo kan ta'e Yoonaas Olqabaa erga isheen viidiyoo maxxansitee daqiiqaa 40 booda yeroo mana ishee geenyu balbala keessaan cufattee uffannistee arginee jechuudhaan dubbate. Bontuu Waqtolaa maqaa TikTok Boonii jedhuun beekamti. Ebila 29 sa'a booda TikTok ishee irratti viidiyoo maxxansteen akkas jette. Yeroo tokko hojjetanis waan baay'ee gootanis isiniin darbu. Jireenya akka isin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaaf biyya lafaa kana irraa waan boqonnaa naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane du'a qofaadha. Namoonni isin gaddisiisee dhiifama naaf godhaa. Anaaf kun guyyaa dhumaa kootu jechuun maxxansitee osoo hin turiin of ajjeesuun ishee kan dhaga'ame. Viidiyicha irratti funyoo halluun isaa diimaa ta'e harkatti qabattee mul'atti. Viidiyichas kan waraabde mana keessattidha. Garuu maaliif murtoo hadhaawaa kana akka fudhattee guutummaatti hin ibsine. Dargaggoo Yoonaas Olqabaa miidiyaa hawaasaa irratti maqaa Yoonii Intelligence jedhamuun beekama. Bontuu waliin akka maatiitti jiraachuu erga jalqabnee waggaa 2 caaleera. Boonii waliin akka maatiitti jiraachaa turre. Nama gaarii yeroo rakkinaatti namaaf dhaqqabdu fi garaan ishee qulqulluudha. Dur yeroo mataan dhukkubullee yeroo rakkattullee na hin dhokstu ture. Waan hundumaa nama reesistii ture. Erga heerumte garuu adeemsa keessa jireenya ishee iccitii dhuunfaa gochaa dhufte. Amma waan ishee mudate natti hin himne. Akkuman maxxansa viidiyoo ishee miidiyaa hawaasaa irratti argeen fiignee yoo gara mana ishee deemnu mana keessaan cufattee of ajjeesteetti. Ana dura mucaan wasiila ishee tokko achi gahee ture. Garuu yeroo mana cabsinee seennuu uffannistee jirti. Yoonaas maxxansa ishee arginee fiignee yeroo achi geenyu balballi ishee cufaadha. Ofitti cuftee jirti. Manicha cabsinee yeroo seennuu akkuma jedhamee of ajjeestee jirti. Viidiyicha maxxansitee daqiiqaa 40 booda achi geenye. Yoonaas Bontuu waliin akka obbolaatti akka waliitti dhiyaatan himuun isa dura nagaa qabdii gaa'ela isheettis gammadduudha. Yeroo na gorsitus gaa'ela godhadhuu namatti tolaa jettee na gorstii jedhe. Abbaan warraa ishee Yoosef Caalaa jedhamu yeroo isheen viidiyicha miidiyaa hawaasaa irratti maxxansite akka mana hin turree dubbata Yoonaas. Bilbila ishee waan hin kaasneef Yoosef abbaa warraa Bontuu bilbilee eessa jirtaa jedhee yeroon gaafadhu faawundeeshinii Mallas keessatti suuraa kaasaan jiraa nan jedhe jechuun itti hime. Erga nuyi poolisii waamne abbaan warraa ishee Yoosef bakka manaa gahe. Funyoo isheetiin uffannistee arginee balbala cabsinee kan seenne. Barreeffama waa illee barbaannee dhabne. Maaliif akka murtoo kana fudhattee isheenis hin ibsine. Ragaa argannees hin jiru jedhe. Yoonaas reeffa ishee hospitaala Miliinikitti geessanii erga qorachiisanii gara bakka dhaloota ishee Laaloo Assaabiitti geessuu hime. Heerumtee ji'a 2 hin caalu. Maatii bira deemanii deebi'an kan jedhe Yoonaas umriin ishee waggaa 24dha. Ji'a tokko booda guyyaa dhaloota ishee kabajuuf qophaa'aa turree jedhe. TikTok irratti tamsaasa kallattiin carraa lootarii halkan guutuu hojjetti kan jedhu Yoonaas dhiyeenya konkolaataas bituu hime. Mana suuraa bananii konkolaataas bittee turtee jedhe. Bontuu Waqtolaa miidiyaa hawaasaa irratti nama akka malee miidhameedha jedhu hiriyoonni ishee. Waa'ee jireenya ishee miidiyaa hawaasaa irratti qooduun kan beekamtu yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin viidiyoo adda addaa maxxansuun beekamu. Namoonni yaada kanaan
Namoonni yaada kanaan baay'inaan yaada jibbiinsaa of keessaa qabu irratti barreessuu, hamilee ishee tuquuf kan maluu fi arrabsoo hedduu akka irra gahaa ture himama. Yoonaas arrabsoo miidiyaa hawaasaa irra ilaalchisee namoonni baay'een jecha hin taane isheen jechaa turan. Yeroo tokko ni boossi, yeroo tokko ammoo ittuu ni jabaatti ture. Garuu miidiyaan ishee miidheeraa jedhe. Lubbuun ishee akka dabarsituuf sababa ta'a gaaffii jedhuuf hiriyaan ishee kan ture Yoonaas waan ka'umsa ta'uu baruu hin dandeenye. Nagayeerra biyyi lafaa jettee maxxansite. Qaamni seeraa qabatee waan jiruuf karaa sanaa kan qulqullaa'u ta'a jedhe. Yeroo bashannana deemnu anatu viidiyoo waraabaa ture kan jedhe Yoonaas baawwarraa ishee waliinis gammadduu fakkaatti. Yeroo dhiyootti wal dhabdee hin qaban dhagayees hin beekuu jedhe. Baawwarraa ishee waliin kennaa walii kan kennu akkuma miidiyaa hawaasaa irratti beekamu garuu erga heerumtee jireenya ishee iccitii mataa ishee gochaa deemtee jedhe. Haleellaa miidiyaa hawaasaan namarra ga'u bara 2026 keessaa akka malee kadabale ragaaleen ni himu. UNICEF biyyoota guddataa jiran keessatti namoota 3 keessaa tokko miidhaa haleellaa saayibariif saaxilamaadha jedhe. Sababa saayibar buulingii haleellaa saayibariin namoonni 10,000 miidhaman yeroo hedduu akka gabaasa hin goone ragaan UNICEF baasee ni ibsa. Bara 2016 hanga 2025tti miidhaan haleellaa saayibarii parsantaa 33.6 irraa gara parsantaa 58.2tti guddateera. Kun ammoo haleellaa saayibarii dargaggoota irra ga'u akka ta'e ibsa. Namoota miidhaa irra ga'u keessaa shamarran umuriin isaanii waggaa 13 hanga 17 ga'u parsantii 73 akka ta'an ragaan kun ni ibsa. Sababa haleellaa saayibarii karaa feesbuukii, tiiktookii dabalatee miidiyaa hawaasaan gahuun namoonni miidhaman carraa isaan tarkaanfii hamaa ofirratti fudhatan dachaa 4 akka ta'e ragaaleen ni himu. Miidhaa fayyaa sammuu akka malee gadduu fi parsantii 44 kan ta'an ammoo hirriba gahaa dhabuu fi jeeqamuun akka isaan mudatu ragaan miidhaa haleellaa saayibarii 2026 keessa ba'e ni agarsiisa. Dabalataan akka namoonni lubbuun isaanii balleessaniif sababa ta'uu kan malu dhibee sammuuf akka malee dhiphachuudha. Yeroo akkasii yaala gahaa dafanii argachuu akka barbaachisu ogeessonni ni himu.